yoo shamarran kana oduu jettanii jaalatu tokko torbaan oromoo kan youtube riidii mankus hordoftan so isin hundi keessanuu viidiyoo kana akka argeeffatan ani mataan na dhukkubee jira kan ulga isin jira mataan na dawwasee jira mataan maal akka isin jedhan timo hin beeko jira kan ulga isin jira haga dhumaata ka dhiyaatan akka dhugaa jirtu akka beetanii fi wanna baay'atu waan isin haasoo dhufee jira akka na hubatan barbaada tokko faachala so saniifuu jira akka keessan baane haga dhumaatti ilaalaa yaa oromootii yaa'u wanna tokko dhufee amma wanna waa'ee kana irratti era diddeebee dubbachuun na dabaree isin garaa chana nama jibbisiisa waa'ee kana hayoo irra deemanii dubbatan garuu wanna godhuu qabu waan godhuu ta'uuf godhaa jira so innis maal kana jettan mucaa abdii jedhamu ni beektan jedheetanii yaada Saudi Arabia keessa jiddamoo isa akka jiraatu I don't know hin beeku kana malee chara warroonni dhuftanii keessan anaaf guutu keessattuu guutu mataa nyaataniirtan kama dhugaa chara anaaf guutu keessan namni nu rabbishtan jechaan nu barreessanii waan nu hin godhe nu barreessan awwala isoo info wanni ani viidiyoo awwala gadhiisan hojjedheef akka isin dhuftanii nu gaafataniif maayiti obboleettiin hin beekan beeroota keessa waan isin taatee jirtu jechaadha baay'aadhaan immoo beeroota keessa waan isin taatee hin beekan uffata akkasitti godhaniitiin jechaadha okay amma immoo namni tokko jira Paakistaaniidha singalaan sira Paakistaaniidha uffata kennan isaan akka akka nu kana beeku guutuu qunnamee akkana jedheen screenshot irratti kennu akkuma argitan kan hin jechaadha so akkana faayilii isin hojjedha faayilii ergaatanii uffata kana isin hojjedha hanga tirika sheetedha ni hojjedha no na wara hojisiisuu nu qabna waan ta'eef jechaadha bootee biraatti waan hojisiisnu hin barbaannu jenneen isin garam sara hayyee dheetinna abraalee akkasumas soqateetinna abraatti hojjete wata kana mucaa abdii jedhamu Saudi kana bira hojjete jechaadha uffanni isaa chan koppiidha faayilii osoo hin ta'in namtichi wanni numaan faayilii nu gaafatee fi jechaadha uffata orjinaalitti hojjechuuf garuu faayilii nu bicha bira waan jiruuf uffata orjinaalitti hojjechuu hin danda'u wanni inni hojjetu koppii mee kenna kin olaala kenna uffata kana argaatanii mika caalu argaatan na fakkaatee jechaadha kin olaala you are our heroes duumni isaa akkana jira isin garam sara kin duumni isaa akkana jira kino argitana tani yecha design kuni uffata orjinaala akka ta'e beesa innu beesa laala wata godhatanii yubira daabatanii yuu hin beesa ka wanni kijiba takko hin qabu isin galee kijiba takko hin qabu garuu ummanni koppii gootan ummanni ilmaan oromoo yaa oromoo sila maaliif kara biraa deemnu hojjedha waan keessan gadi qaabadha hojjedha maaliif ummata namaa ummata waan namaa hojjetan ishi erga hojjetanii uffata orjinaala hojjedha sirriitti minami erga hojjetanii uffatuma orjinaala hojjedha garuu koppii gootanii tan jechaadha ummatni birrii akka itti dhuftu hin beekan biyyaan baay'ee soora jiru jechaadha maaliif lammiin kenna nyaata maaliif kabiraatti hinare kenna yuun keessa irraa kan nyaatu mannu keessa irraa bakka biraa jechuu miti yaa akkamitti akka birriin dhuftu sobeetan ummatatti uffata har'a miiccameetiin jechaadha uffata akkamitti miiccame hin laaltan jecha mucammaan bitate waan uffata miiccee akka inni itti nu mul'isu viidiyoo qaba viidiyoo nu ergatanii isin garamsaadha isinii miti waan kana hojjetu garuu namaaf beessaa nu jedhetanii namni kun hubachuu qaba namni waan akkanaa kanarraa jedhetanii isinitti meer silkii isinii kaayera bootee ergumarratti silkii isinii kaayera kinoo akkanaatti kuni kawanniiti kuni Suudiidha kuni Ameerikaadha kuni Bahariin kuni Dubaay kuni maal isinii kaayera silkii san bicharratti qunnamtanii argattan uffata keenya argachuu dandeettan achi boode uffata keenya yookaan keessan nu gaafatanii uffanni bakka akkanaa biyya akkanaa jira ani uffata akkanaa na ergi eenyuun bira jira uffanni kun yookaan immoo achi haa bitadhu isin yoo ta'e qirancaafiin keessan eessa jira nan jedhan gaafadha isinii kan dinoo sanu silkii hin qabdanii yoo silkii hin qabaatin kunoo silkii argaatanii kun silkii hiji ka guutuulee kunoo argaatanii ka guutuuti guutuu riijii silkiin kenna lamaan karaa kanaan argatanii gaafachuu hin dandeettan warroonni Awurooppaa keessa jirtan illee chaala warroonni biyya Arabaa keessa jirtan warroonni wanna kan hojjettan dhaabaa please ummata keenya hin gowwoomsinaa please rabbumaa jedhaatanii namni immoo deemtanii irraa bittanii eegasi abdii yoo nama jedhu hona chaala hojjetee jira lala amma foto lala mo'itti tan argaatanii meeshaadha mo'itti tan lala kenna moo lala kinoo kenna lala namtichi kan inni nu bare saree foto isin bari saree tani meeshaadha namtichi saltu deemeetiin mo'itti tanaan qonna meeshaadha mo'itti tun I think jaartii abdii tan fakkaata isiidha kawanna kana akkasu godhe isaa fi isiidha jecha ummata uffanni kun kariidii fa'aa ta'anii oriijinaala feesboorata akka gadhiisa lala ka feesboora gadhiisa lala uffata kadir martuu kanuutu asii ergee fechaadha nutti asii ergee kadir martuu ta'ee jechaadha kaawwanis akkasumas caatu eenyuuni nutti ergeef uditte jechaadha isii fa'aa isiidhaan beessaatiin jechaadha ummanni wata kara isiitti dhaqu uffanni nama biraa bira ga'u immoo jechaadha uffata biraati uffanni isii bira ga'u amma uffanni nama biraa bira ga'u uffata mucatiin kun godhatee laala argite uffata kana argatanii mee uffannummaan kun eessaan kenna fakkaata eessaan uffata kana fakkaatame
fakkaata koppii akka ta'e namnummaan jaamaanuun beekan akka koppii ta'e saniifuu yaa oromooti jaa hin gowwoominaatiin ilaala otoo waan tokkollee bittan seeraan laallataatiin jecha informationii gaafadhaatiin hin bitan warroon akkana kunni warra jiran facaa Saudi keessa Dubai keessa koppiin hin jira Saudi keessa hin jira garuu Dubai irraallee chara silkii anam isinii kan sana kana bitara argatan silkii amma sirriitti isinii kan amma na dhageeffadha silkii takka takkaan isinii kan bakka jiru jecha kabakka maraayyuu silkii isinii kanna achi qunnamtanii jecha silkii waraana fi hiyaasii itti argeeffachaa Amerikaa mo'aazoo bira laal Amerikaa mo'aazoo bira argiteertami ammas Amerikaa sabboontu bira kuni sabboontu Amerikaa Bahrein silkii kanarra ka Bahrein kun asirratti qunnamuun illee warra Bahrein jiru Saudi Riyadh warra jirtan bakkalcha argachuu ni deetan asin dura le bira gahee jira ammas kabraatu dhufaa jira fisa so sanifu isa bira uffanni hin jira bakkalcha bira irra argachuu ni deetan Saudi warra jiru jecha Qatar Doha Abdul Quddus yookaan gajin irra argatanii akkuma argitan silkii gubbaa kanarratti jecha viidiyoo keessanii tagadhee Qatar Doha Abdul Quddus irra argatanii jecha uffata Kanada Feruza irratti argachuu ni deetan Feruza Kanada kanu argatan Kanada Feruza irratti jechuudha Egyptiin Saamir argachuu ni deetan Egypt Saamir argachuu ni deetan Dubai silkii kanarra argachuu ni deetan Dubai jecha kun immoo ka Dubai silkii kana bichara argachuu ni deetan yoo silkiin kabira jiraatu bisee chara keessa na gaafatanii isinii kan dura nama biraa irratti illee ergutaate chara keessa na gaafadha Australia dassi caffii aananii irraa argachuu ni deetan dassi irratti argame uffanni kenna chara Australia warra jiru dassi bichaa gaafachuu ni deetan kino dassi silkii si'echa Jiddan Saudi Jiddan keessa warra jiran jecha silkii kana rakkoo namuu dandeettan kana achi dhuftanii keessaan akkan goote uffatni keessanii bayaa akkan hin jedhina please uffanni keessan keessan nama ergitan akkamii akkana baayas waan gubbaratti waan isin dubbatan waan biraati garuu waan isin hojjetan waan biraati warra jettan nura dhaabadha waan kan ofii keessanii bittanii share godhaa viidiyoo kana haa dandeettanii kama dhugaa share godhaa warroota koppii godhe yoo dandeetta warroota koppii godhan kun jechaadha uffata original ummata keenyaaf jedhaafi please marti isaatu isin galee raawwate jechaadha wanna kana uffachuuf uffata kana hojjennuuf yookaan mallaqa isaa bicha samtee tokko fayyadannoo acheetiif Sekarang cara Rabbi biar tasalpisu. Lama fada mau cara warna kena kabarnya sekarang saya desain mata kena tenaga yo minu warna nama bisan. Sekarang cara warna kena yo mana ni yo fada hanya sabda cara kunu fada orang mau warna toko warna erra nama itu tunjira. Kuni enu ni. Iso era sih kau tanya why sarah staff. Aku sama alaba kena warna jenis cara akan mati hawa udah tu finam. Nulle habe kamu. Marking kena le habe kamu warna kena kau jom sekarang cara yo ham malah kena kena jiran lebih hani kes sekarang cara. Tokofa ummi ormiya wannan jira wannan cara olkaso orban nan to kuma ga wajit wale arga curanda sai ka wasini ga ram cara sani you please auto wajit tan copy ummata ofiratin gurina yoro badan sawa brar goda garo ummata generatin gurina ufuma gena mal fulti kesan ufuma gena walti kesna ufuma gena wali wanyina hago yomi no wali ni wanyina shi ojjat garo original ojjat wan waroni war copy jitan kunje cara ya aki kota kesan rubisan Desainnya akan tak kestibasan, sini tini makara, file kara mina karga tadi sini tini makara, wanyo hingkam no, desainnya mata kesani kabatin na wallahi billahi kau taruh bisa sini himna, ya aki, kopi tu mata berubat cura cara, desainnya mata kita akan tak kabat, yo ati yo basel update cara nama si basu si ergin, habibi, nama si basu jelas si isat si ergin, apa kahemba si basu ni original apa tu original, oji kita keca, original oji guru Wan ba era, wan ba ibrit konvertura cara wan deko beri beri rambut woi, wan euro marai sutau, wan sinakatu, ya bibi. Waroni wan akan objektan, rauf ega, please. Ufuma gom sarta wan akan ada kecar. Yo hara brintun uya rasin kote sujud sini kalian tuan sana umat kena akan ugutan. Wallahi billahi na wabaya akan ate. Suri kesete. O tanam jalan uga kote akan ugutan ni. Isini kesana okasi kamu ugutan jalan. Akan goda ni kesan akamin na wabay to kana nama takala am of beita ti video hana kala arti ka kasate beita komenti jelat yara kesan kanada oron kana tatan akana bisno wato ana gutra ti na wabay to bak na wabay sin garam sa namni wana hanam ti so please tabat da ama me video na wali adal ufata na copy hana akamin ta akka inni
uffata kana laala koppii akkamitti akka inni bahe laaltanii walitti deebinaa soo ammaaf kara uffata kaname. Okay, akkam nagaa keessan jirtanii uffata kana isin agarsiisaa irraan tana uffata t-shirtii Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Aartee isaa as Saudi Arabiyaa keessatti koppii godhanii nutti gurguraa jiranii jechuudha. Asli isaa meeqaan bitee yoonaan jettan riyaala 220 bitee. Namoonni hedduun aslii jedhanii bitatanii jechuudha. Anilleen akkuma namoota hedduu asliidha jedhee riyaala 220 bitee garuu eessarraan bitee jiddarraa hin bitee jechuudha uffata kana. Abalu jedheetillee himuu hin danda'a jechuudha naman irraa bitee. Uffatan isin agarsiisaa amma daqiiqaa takkaafin uffata kana bishaan keessa kaa'ee baasee jechuudha. Qo'e. Kunoo akkuma agartan kana uffanni kun akkanumatti ni bahaa jechuudha. Kunoo akkanatti yaa'aa jechuudha. Kunoo bubuttullaa'insa isaa ni agartanii. Kunoo. Bishaan isaaniitti isin agarsiisa. Kunoo bishaan isaatiillee kana fakkaata jechuudha. Bishaan adii xaliila booyaa isaa jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf keessa kaa'e akkana jechuudha uffanni kana. Okay, suuraa isaa kunoo kaduraanii jechuudha. Jalqaba gaafa haaraa kana fakkaata jechuudha. Kunoo hammaan tana akkuma agartan kunoo kana fakkaata. Mee ilaalagaa wal biratti uffata kana lamaan akkami. Kanaaf wal gowwoomsuun maaliif barbaachisee jechuma kiyya. Waan bareedu takka fiddanii namaaf uummataaf waan bareedu takka gatii dhugaadhaatti qarshii 10 illee taatu yoo irratti argattan yoo gurgurtan yoo hin isinin jaa waan akkasiiti habiibii kiyya. So argitanii akkanii meeshaadha bishaan adii keessa kaa'ee oota keessa ol baasu argitanii akkanii koppii akka ta'e akkana bahaa jaa uffanni yoo koppii akka ta'utaatiin bahaa akkanatti ofii isaatii keessaa baha. Please waan akkana irraa of haayinu of eegaa warroonni waan akkana hojjetan of eegaa silkii amma isin jedhe kana birratti irratti qunnamaa haga dandeettanii sheer godhaa silkii kanarratti bichaa qunnamtanii uffata kenna argachuu dandeettan. Warroonni biyya biraa jirtan koottaa keessaan nagaafadhaa. Warri silkii kun asirratti hin argatin keessaan nagaafadhaa. Silkii keessanii bareessee raachuu awwal irratti chaala silkii jima guutuu nu gaafadhaa nu lamaan. Homata akka ittiin kafaltan isin garam chaala nu gaafachuu hin dandeettan. Nu lamaan dhuftanii qocuma gootanii nu gaafachuu hin dandeettan. Anaa guutuu jecha. Saniifiyyuu oduu isinitti hin dheeressu uffata kenna laalaa uffata jiraa laalaa wanna jiruun warratti laalaa akka hin shawwadan. Akka isin hin kijin yaa akiyyan. Ummatuma keenya ummata keenya nyaataa jira taatu waan biraa waan jedhu hin qabu isin jecha. Wallahi bilaa isu na dabbaro jedhe video. Garuu maal godhan daa hojjechuu achitti yoo hojjechuu dhabe akkam godhan daa dhiisuu hin danda'u. Haga ummanni keessaan dhufee waan kana hojjetaa dhiisuu hin danda'u. Kun achitti birrii akkamitti akka fideetiin mi'atti akkasii intibeetii dhiixee waan nama robooteetiin jecha birrii fidii kun akkasii shawwadaa kun wanni illee biyyan baay'isan nu warti kennaa waan akkitti birrii fiduun beekna. Garuu namni biraa osoo nu shawwadus isu waan amma ofii hiyyaa namni akkasii na shawwade dasna dha dasna jiru. Sanis waan ofii hiyyaa jibbu moo nama maaliif jaalladha. Waan hojjetta waan bareedu jedha yaa habiibi yookaan yaa habiibti. Wallahi billahi hin beektu takka takkaan of wajjiillee keessaa naasuneera. Namni baay'een kan warri koppii gootan jecha keessaa hojjaa suneera waan akkana irraa dhaaba uummata. Galatooma isin jedha karanumaan warroonni biyya biraa jirtan ka jumlaa fudhachuu feetan nuqunnama jumlaa uffata hin gurgurannaa keessatti jechaadha keessaan kootan nuqunnama jumlaa baay'isanii isin ergine isin immoo warra biyya sanitti nu asii firii takka lama erguur isin immoo achitti erguuf waan dandeettaniif jechaadha. Saniifuu waan dhaggeeffataniif galatooma oduu sirriitti hin baay'isanii jechaatanii jechaadha. Kanuma isin jechuu barbaade wallahi galatooma baqa waan baay'ee na dhagaameef waan kana hojjedheef waan baay'ee kan dhugaa na dhagaameef sheer godhaa. Akka hin shawwadamne isin jedha bakka yaa ilmaan Oromoo. Ambaa miti kan dhufee hin shawwadaa jiru. Uummatuma keenya uummata keenya nyaataa jira. Wallahi billaa ampi eessaa dhuftee nu nyaati. Ufumaa keenya wal nyaanna yaa kee waan akkanaa tanaan. Wal xiqqeessuu bichaa beena wal guddisuu hin beena wal xiqqeessuu garuu tokkoffaadha. Diizaayiniin kee mataan keetiin hojjedhu yaa kee waan namaa jala fiiginiiti. Akka dhiira tokkotti ka'e hojjedhu bakka tokko goo dandeetta. Yoo hin dandeenye gaafadhu namni waan hin dandeenye hin gaafata. Gaafadhu. Waan beenu raasitti himnaa bibi. Garuu waan namaa koppii gooteetiin jechaadha namatti hin gurguratin. Koppii gadi garuu oriijinaalaan godhi bakka.
akkanatti diizaayinii kana yoo biqaatii qabatee akkanatti hojjechuu ni dandeenya. Biqaatiin keessan mul'isi akkanatti hojjedhu faalii guutuudhaan oriijinaal uummata biraan gaadhu akka malee gammaduuti. Uffata biraa diizaayinii godhachuu hin dandeetta namni tuqe hin jiru garuu uffata nama koppii godhee akka uffanni miicamee haqamatu hin godhin ka'a. Hayi dandeenya yaaqii wallaahi billaa waan akkanaa. Kan isin jedha baay'ee galatoomaa sheer godhaa uummata biraa waliin gahaa galatoomaa. All set. Pull up, I pull up, I pull up, I pull up, I pull up. I can't